السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تفجر تمتو كينيلا guyyaatti sagantaa meeqa qabda? Akka karoora jireenya keetti guyyaatti waa meeqa hojjechuu fi sagantaa baastee jirta? Sagantaaleen ati baastee sun hoo maal fa'a keessatti hammatte? Maaliif jennaan sagantaalee guyyaa guyyaadhaan nuti baafannee irratti hojjennu kanaatu duniyaafis akhiraafis wantoota nuti irratti hojjennu kanaatu milkiidha takka khasaaraadha. Wanti addatti guyyaan nuti addatti hojjennee takka ittiin khasaaru takka ittiin milkoofnu hin jiru jechuudha. Kanaaf sagantaa guyyaatti baafannee karoora keenya san hin deemnu san keessa sagantaan jirtu maalidha? Wantoonni jiran san wantuma duniyaa irratti qofa hafan moo wanta akhiratti dabaluu danda'anidha? Fakkeenyaaf sagantaalee teenya keessa salaanni ni jira. Dirqama qaba. Sa'aa sana dirqama sagantaan biraa qabuu hin qabdu. Akkasuma sagantaan qur'aanaa ni jira. Akkasuma sagantaan tafakkuraadhaan ni jira. Akkasuma sagantaan ati barnoota itti dabalachuudhaaf yoo daldalaa taate beekumsa biraa biratti sagantaan zikriidhaan ni jira. Sagantaa torbaanii hoo torbaan keessatti sagantaalee torbaanii tanti maalidha? Inshaallah sagantaan nuti baasnu sagantaa boru itti sheenafnu osoo hin ta'in itti boru itti gammannu inshaallah rabbiin haa gammachiisu. Zikrii dagachuun hin ta'u jechuudha.